Ijoollee keenya guyyaa har'aatiin loltoonni waraana bilisummaa Oromoo duraanii waamicha nagaa mootummaan taasisee fudhatanii karaa nagaa jaarsolee biyyaa fi maanguddootaan gara jireenya idileetti deebi'an ajjeefamaa jiru jedhameen gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenyaatti aanuun mootummaan federaalaa kana biyyaa badiin durfamu lafa Oromoo Moyyaalee naannoo Somaaleef kennuuf sochiitti jiraachuun magaalota Finfinnee fi Dirre Dhawaa akka waan naannoof danda'anitti hundeessuuf karoorratti jira jedhameen gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya itti aanuun raayyaan ittisa biyyaa yaalii waggoota 20 olii booda Al-Shabaab daangaa Itoophiyaa cabsuu kan dandeenye dubbateen gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya xumuraatiin gorsaan raayyaa ittisa biyyaa fi hoogganaan qajeelcha dhukaasaa Jeneraal Alamsheet Daggafaa wayyaaneen humnoota keessoo fi alaa waliin ta'uun qophii waraanaa haaraa gochaa jiraachuu ibsaniiru gabaasa guutuu dhageessu. Alaabaan isaa namna gaadaa otoo biiftuu miidiyaa oduu guyyaarraa qabnee dhufee nuufaan turan affeerraa keenya. Oduu keenyaa jalqabaatiin loltoonni waraana bilisummaa Oromoo duraanii waamicha nagaa mootummaan taasisee fudhatanii karaa jaarsolii fi biyyaa fi maanguddootaan gara jireenya idileetti deebi'an erga galanii booda tasgabbii fi wabii jireenyaa dhabuun yaaddoo guddaa keessa taa'aa jiru jedhameen keessattuu erga mootummaatti harka kennatanii booda bakka adda addaatti dhabamuu fi lubbuu dhabuun miseensota kanaan dura hammaatee akka jiru odeeffannoon uummatarraa arganne ni mul'isa. Kanneen keessaa akka fakkeenyaatti kan ka'u dhalataa godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa kan ta'ee fi maqaa qabsoo isaa duraatiin Jaal Daraaraa kan jedhamu nama beekamudha. Namni kun kanaan dura miseensa waboo ta'ee daggala keessa kan ture yoo ta'u uummataa fi jaarsolee biyyaa gidduu galuun mootummaan kadhatee fi waamicha nagaa dhiyeesseefiin gara hawaasaatti akka deebi'ee jiraattonni naannichaa ragaa ba'u. Sana boodas mootummaan leenjii haaromsaa fi xiinsammuu kennaaf jechuun mooraa leenjii keessa erga tursiisee booda gad dhiifamee gara jireenya isaa dhuunfaatti deebi'ee magaaluma Jimmaa keessa jiraachuu eegalee jedhamu. Sana booda mootummaan leenjii haaromsaa fi xiinsammuu kennaaf jechuun mooraa leenjii keessa erga tursiisee booda gad dhiifamee gara jireenya isaatti deebi'ee magaaluma Jimmaa keessa jiraachuu eegalee ture. Haa ta'u malee akkuma jireenya idilee isaa eegaleen hordoffii humnoota tikaan magaaluma Jimmaa keessa otoo hin yaadamin ukkaanfamee erga fudhatamee booda ajjeefamuu isaa uummatni naannoo fi firoottan isaa mirkaneessaniiru. Gochi kun namoota warreen kanaan dura nagaa filatanii galan duratti sodaa guddaa uumaa kan jiru yoo ta'u waamicha nagaa mootummaan dhiyeessuu irrattis uummata biratti mamii dabalataa uumaa jiraachuun dhaga'ameera. Oduu keenya itti aanuun mootummaan federaalaa kana biyyaa badiin durfamu lafa Oromoo Moyyaalee naannoo Somaaleef kennuuf sochiitti jiraachuun magaalota Finfinnee fi Dirre Dhawaas akka waan naannoof danda'anitti hundeessuuf karoorfamuun akkasumas heerri mootummaa haaraan qophaa'ee sadarkaa dhumaa irra ga'uu isaa maddeen keessoo saaxilaniiru. Keessattuu dhimmi daangaa Moyyaalee irratti boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa sanada filannoo baranaa yeroo qopheessu lafa Oromoo Moyyaalee lafa Somaaleetti dabarsuun akka waan naannoo Somaalee taatetti dhiyeessuu isaa irraa ragaan sanada boordichaa irraa argame ni mul'isa. Gochaa karaan wal qabatee mootummaan naannoo Somaalees dhibba darbe mana maree naannoo isaatiin caasaa haaraa raggaasee kan ture yoo ta'u caasaa haaraan sunis kallattiidhaan kan Moyyaalee irratti diriirfame ta'uun isaa dhimma kana caalatti ifa taasiseera. Kun osoo kanaan jiru koomishiniin marii biyyaalessaa dhimmoota ajandaa gurguddoo mariif dhiyaatan jedhe kanneen qopheesse keessatti dhimmi magaalota Finfinnee fi Dirre Dhawaa Oromiyaa irraa gargar baasuu jedhu akka qabxii tokkootti dhiyeesseera. Akka odeessi keessoo mootummaati OMN argate addeessutti ammoo dhimma kana caalatti kan mirkaneessu yoo ta'u mootummaan magaalota Finfinnee fi Dirre Dhawaa bulchiinsa of danda'an taasisee sadarkaa naannootti hundeessuuf karoora bal'aa qabaachuu isaa saaxileera. Gabaasni kun itti dabaluudhaan akka ibsetti xiyyeeffannoon inni guddaan maqaa kilaastera jedhuun bakkoota Oromiyaa gurguddoo 6tti hiruun Oromiyaa diiguuf sadarkaa xumuraa irra ga'amuu isaati. Jijjiiramoota bulchiinsaa fi daangaa kana hunda caasaa seera keessa galchuuf heerri mootummaa haaraan sadarkaa xumuraa irraa akka ga'ee fi bara dhufu jijjiiramoonni hedduun sirna federaala biyyattii irratti akka taasifamaniif qophiin hundoo akka xumurame odeeffannoon keessoo saaxilame ni addeessaa jedhame. Oduu keenya itti aanuun raayyaan ittisa biyyaa yaalii waggoota 20 olii boodas Al-Shabaab daangaa Itoophiyaa cabsuu kan dandeenye dubbate. Hooggantoonni raayyaa ittisa ajaja raayyaa waraana Faransaay kan Jibuutii waliin wal arganii marii taasisaniiru. Qondaalonni waraana Itoophiyaa olaanoo tuuta gaggeessaa waraana Faransaay daawwannaaf dhufeef akka ibsanitti gareen shororkeessaa Al-Shabaab waggoota 20 ol darban keessatti deddeebi'ee aggaamiiwwan miidhaa geessuu yaalus biyya keessatti balaa kamiyyuu geessuu hin dandeenye jechuun dubbachuu raayyaan ittisa biyyaa ifoomseera. Marii waajjira muummee ajaja raayyaa ittisa biyyatti gaggeeffame kanaan hooggantoonni waraanaa Itoophiyaa
tuuta ajajaa raayyaa waraanaa Faransaay kan Jibuutii keessaa Meejor Jeneraal Sebaastiyaan Vaarii durfamu waliin dhimmoota adda addaa irratti mari'ataniiru. Tuutni kun waxabajjii 23 irraa eegalee hojiilee fi dhaabbata raayyaa ittisa biyyaa daawwachaa jira jedhame. Raayyaan ittisa biyyaa akka beeksisetti mariin kun tumsa farra shororkeessummaa, leenjii waraanaa, farra tajaajilaa fi deeggarsa teeknikaa irratti xiyyeeffata jedhame. Gabaasaa kutaa muummee hojii waraanaa wabeeffachuun raayyaan ittisa biyyaa injifannoo waraana boonsaa Itoophiyaan Alshabaab irratti galmeesse addeesseera. Tattaaffiin farra shororkeessummaa biyyattii kunis qophii sammuu cimaa, dandeettii qaamaa fi teeknikaa olaanaa akkasumas raawwii hojii qindoomina qabu irraa kan madde ta'uu isaa seeraniiru. Hojii gaggeessaa Daayirektaroota hariiroo alaa fi tumsa waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Meejor Jeneraal Tashoomaa Gammachuu marii kanarratti akka jedhanitti gareen shororkeessaa Alshabaab waggoota 20 darban keessatti yaalii adda addaa godhus takka daangaa Itoophiyaa ce'ee balaa geessisuu hin dandeenye jedhaniiru. Bu'aan kunis dandeettii hooggansa cimaa, qophii fi tumsa waraana qindoomina qabu fayyadama teekinooloojii ammayyaa, dandeettii waraanaa olaanaa fi naamusa jabaa deeggarsa uummataa cimaa irraa kan hundaa'e ta'uu qondaalichi ibsu raayyaan ittisa biyyaa eere. Meejor Jeneraal Sebaastiyaan Vaarii wabeeffachuun akka gabaasetti Itoophiyaa fi Faransaay hariiroo yeroo dheeraa qabuu fi jabaa akka qaban ibsuun qondaalichi duula Itoophiyaa Alshabaab irratti gaggeessu dinqisiifachuu raayyaan ittisa biyyaa gabaaseera. Marii kanaan dura tuutni waraanaa Faransaay kun Itamaajoor Shuumii raayyaa ittisa waraanaa Fiild Maarshaal Biraanuu waliinis marii gaggeessaniiru. Marii isaanis nagaa naannichaa fi farra shororkeessummaa tumsa waraana lameenii irratti kan xiyyeeffate ta'us gabaasni kun ni mul'isa. Oduu keenya xumuraatiin gorsaan raayyaa ittisa biyyaa fi hoogganaan qajeelcha dhukaasaa Jeneraal Alamsheet Daggafaa wayyaaniin humnoota keessaa fi alaa waliin ta'uun qophii waraanaa haaraa gochaa jiraachuu ibsan. Jeneraalichi dhimma kana kan dubbatan konferensii nageenyaa guyyaa irraa gaggeeffame irratti yoo ta'u, wayyaaniin ammas dabalatan dargaggoota Tigraay waraana irratti dhabamsiisuuf qophaa'aa jira jedhaniiru. Wayyaaniin yeroo ammaa kanatti hawaasa keessa dirqamaan namoota gara loltummaatti guuraa akka jiruu fi akkuma waggaa 5 dura gochaa ture ammas deebi'ee dhaadachaa jiraachuu isaa hiraniiru. Madaan waraanaa darbe osoo hin fayyin ammas dargaggoota Tigraay waraana haaraaf qopheessaa akka jiru kan ibsan jeneraalichi. Kanaan wal qabatee humnoota nageenya hin barbaanne kan keessaa fi alaa waliin ta'uun rakkoo uumuuf qophii irra jira jedhaniiru. Daawwattoota Biiftuu Miidiyaa oduun guyyaa har'aaf qabannee dhufne.